Tolee gooftaatti kan jaallatamtan qulqulloota saba Waaqayyoo akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii ani obboleessi keessan Tasfaayeen bakka jiruuf iddoon jiru hundumaatti nagaa koodha. Qulqulloota saba Waaqayyoo waldaa ammayyuu abdiin jira jedhu irratti kan argamtan akkam jirtu amantoonni, tajaajiltoonni, raajonni, wangelaawonni, saboota Waaqayyoo, faarfattoonni baga nagaa taatanii abbaan nagaa keenya Waaqayyoo maqaan isaa bara hamma bara baraatti haa eebbifamu. Egaa yeroo kana sa'aatii kana Waaqayyoo waammannaa, Waaqayyoon kadhannaa keenyaaf deebii kan qabu, waammannaa keenyaaf deebii kan qabu abbaa keenya isa ta'e, jireenya keenya isa ta'e Yesuus Kiristoos isaaf galanni ta'a. Egaa ganama kana wal wajjin Waaqayyoon kadhanna. Mee hafuura Waaqayyoo keessa taane, yaada Waaqayyoo keessa taane Waaqayyoon kadhanna. Tolliif gaarummaaniif araarri kee baay'ee kan ta'e mootii Waaqaatiif lafaa, Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaq, Waaqa raajotaa, Waaqa ergamootaa, qulqullootaa, mootii Waaqaatiif lafaa, barri mootummaa kee daangaa kan hin qabne ati Waaqayyoodha. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Galateeffami olol jedhi yaa Waaqayyo gooftaa, barri mootummaa kee waaqarra guutee lafarra guutee bara baraan kan jiraatu, araarri ayyaanni hafuurri kenni guddaan jiruuf jireenya keenya haalleluuyaa yaada keenya qalbii keenya wajjin ta'ee nutis kennu eegee sa'aatii kanaan nu ga'eera. Galanni guddaan siif haa ta'u. Tuma wanti baay'een nyaachuuf afaan nutti amummatu, bineensi baay'een jireenya keenya irra nu lolu, utuu wanti baay'een daangaa kaa'u cabsitee diigdee kallattii hundumaan garasiif garanaa gamaa gamanaa waa'ee keenyaaf yeroo hundumaa kan dhimmitu ati Waaqayyo. Galanni guddaan siif haa ta'u. Amma si waama ganama kana bantiin ulaa Waaqa saaqamee obboloonni koo kallattii garaagaraa jiran, kutaa mandara naannoo isaan jiran, biyya isaan ardii isaan keessatti argaman keessatti humni kee, hafuurri kee Waaqayyo gooftaa, humni ayyaana kee waaqarraa irratti gadi haa dhangala'u. Kan mormuuni, kan loluuni, kan isaan gaadu, humni dhukkubaa, humni waraabessaa, humni budootaa, humni jawwee, humni qorichaa, maajikiin hafuurri seexanaa sun maqaa keedhaan kan dadayyeef kan rukkutame haa ta'u. Humna kee hafuura kee nu gargaari. Ilaa ganama kana bantii Waaqabani jireenya keenya ilaali, namummaa keenya ilaali, deemsa keenya ilaali, kaayyoo keenya ilaali, karoora keenya ilaali. Haalleluuyaa. Hafuurri keenya dhugaan jireenya keenya irratti haa bu'u. Jireenya keenya wajjin ta'e ilaa hidhamanii kan jiran haa hiikaman, Waaqayyo yaaddaa kan jiran haa gammadan, boo'aa kan jiran gammachuutti haa gaddaramu, lolamaa kan jiran mo'atanii argaman. Kaayyoof karoorri isaanii, barri isaanii, guyyaan isaanii, deemsi isaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin hidhaan du'aa rakkinni salphinaaf kan nagaa namaa jireenya namaa gaadu jawwichi haa waraanamu, bobichi haa waraanamu. Egaan Waaqayyo Waaqa Abrahaam, Waaqayyo Waaqa Yisihaq qulqulluu mudaa hin qabne galanni guddaan, ulfinni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Hafuura kee ayyaana keessa dhugaan nu gargaari. Cubbuu yakkaa keenya daddarbaa keenya balleessaa keenya tubeen nutu hin beekin waan si gaddisiifneef araara nutti argisiisi. Irreen kenni guddaan nuuf haa diriiru. Obboloota koo kallattii isaan jiran hundumaatti ayyaana keenya irra buufadhu. Jalqabaa hamma dhumaatti hafuura keef ayyaana kennu geggeessi. Maqaa isattiin nu jaallatte Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Egaan Waaqayyoo baroota keessatti gorsa nuuf qabaa. Dubbii sagalee isaatiin nu gorsaa, nu jajjabeessaa, nu gorsaa. Kallattii hundumaan gargaaree nu geggeessaa. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Egaan immoo kan hin ilaalu kan wal wajjin sagalee Waaqayyoo keessaa dubbifannu Roomaa boqonnaa 7 lakkoofsa guutummaa isaa dubbifatee natti tola. Waa'ee seerichaa, seera gaa'ilaa, seera jireenya ittiin jiraatan yookiin seeraaf amantii isa jedhu wal bira kaa'edha kan hin dubbatu. Ani lakkoofsa 14 isa jiruun dubbadha. Akkasina sagalee Waaqayyoon dubbisa. Seerichi seera hafuuraa akka ta'e nu iyyuu beekna. Garuu nama foonii isa cubbuu jalatti gurguramedha. Waan dhimma baasu hin hubadhu. Ani waanan jibbu hojjedha malee waanan jaalladhu hin hojjedhu. Waanan hin jaallanne nan hojjedha. Erga ta'e immoo seerri gaarii ta'uu isaatiin walii galuu kootii. Waanan hin jaallanne kanan cubbuu isaanan keessa jirutu na hojjechiisa malee anatu hojjeta miti. Wanta gaarii tokko illee ana keessaa yookiis namummaa koo keessaa isa foonii keessaa akka hin jirre ani beeka. Ani waanan gaarii gochuu utuman jaalladhu hojjechuu hin danda'u. Waan gaarii isa ani jaalladhu hin godhu. Waan hamaa isa ani hin jaallanne garuu nan hojjedha.
ammas waanan hin jaallanne yoon godhe egaa si'achi cubbuu isa ana keessa jirutu na hojjechiisa malee anatu isa hojjeta miti. Egaa ani isa waan gaarii hojjechuu barbaadutti waan hamaa harka kootti dhufuun seera ta'uu isaa nan argee. Yesuus gooftaadha. Ilaa sagalee kana keessatti jecha cimaa, dubbii cimaa, jecha jireenya dhalootaa, sammuu dhalootaa hin galle. Dhaloota gidduutti kan amma argamaa jiru, keessa keenyatti kan argamaa jiru. Dubbii kanarratti ifa nuu ta'a. Maaliif asirratti dubbachuu barbaade? Wallaansoo dhala namaa mo'e maal ture? Dhala namaa kan mo'e wallaansoo mata dureen dubbadhu irratti wallaansoo dhala namaa mo'e. Dhala namaa kan mo'e, jireenya dhala namaa kan mo'e maali? Saayidhuuf tokko wallaansoo seeratti fayyadamee cubbuu jireenya namaa irratti kan keessa namaa jiru. Kanaaf geggeessa keenya kan nu geggeessu kan nuti gara kan barbaanneef hojjechuu dandeenyu yookiin immoo gaarii yaadna malee qajeelummaa yaadna malee kan nu qajeelummaa gochuu dadhabneef seera kana keessatti Phaawulos warra Roomaadhaaf gaafa barreessu waa'ee seera gaa'ilaas, waa'ee seera jireenyaas, waa'ee seera ittiin bulmaata waldaas, waa'ee seera amantiis gaafa barreessuu fi seera kana keessatti waa'ee seeraadhaan dubbatu. Nuti seeratti dhabnee yookiin seera cabsinee sagalee Waaqayyoo dubbina fura Waaqayyoo akkasidha. Kakuun moofaa, kakuu gaadidduu, kakuu aaraati jedha. Cimsuufan dhufe malee diiguuf hin dhumneedha Yesuus Kiristoos. Kanaaf seera kana keessatti maal beektu? Nu seera keenya yookiin immoo jireenya keenya keessatti seericha hafuura yookiin immoo seera ittiin waan fakkeenyaaf Roome boqonnaa 2 lakkoofsa 17 gaafa kaaftan ilaaltan dhaloonni isaan ittiin dubbatan yookiin immoo jireenya amantootaaf tajaajiltootaa wal bira qabee kan hin dubbatu seera ittiin seera beekuu keedhaan ati of jajjaa warra dubbii Waaqayyootti tobbee ta'an immoo ittiin jaanjessitaa, ittiin joorsitaa, ittiin dhugaa baata. Garuu in ejjiin jettee lallabda, in ejjita, in sobin jettee lallabda, in sobda, in atiin jettee lallabda. Garuu ati naatta galma Waaqa tolfamaa saamta jedhee inni naasawu sagalee Waaqayyoo. Seera kana keessatti jireenya hafuuraa tajaajiltuu keessatti kan inni dubbachuu barbaade seerri hafuuraa waan ani hin jaallanneen hojjedha garuu waan jaalladhu dhiisee kan jedhu kan hin dubbatu cubbuu seeratti hidhamee waan jiruuf seera immoo waan dhibeenna fakkaannuufi seera immoo seera Waaqa seera immoo kaa'ame immoo waan nu fakkaanna waan ta'eef maal nutti fakkaata mul'ata beektu seera sanatti waan hidhamnee jirruuf cubbuu hin jibbina garuu cubbuma hojjenna. Waan gaariin godhu seera Waaqayyoo hin dubbanna garuu seera Waaqayyoo eeguu hin dandeenyu. Kanaaf jireenyi keenya jireenya dhalootaa kan raafamaa ta'eef seera Waaqayyoo eeguu hin dandeenyu. Seerichi akkasidha. Kanaaf seerichi seera hafuuraa akka ta'e iyyuu beekna garuu namoota foonii cubbuu jalatti gurguramedha. Garuu seera Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo beekna. Wallaansoon kun akkamidha? Dubbii Waaqayyoo beekna, yaada Waaqayyoo beekna, dubbii haasaa Waaqayyoo beekna garuu nuti warra gurguramedha yaadni keenya, keessi keenya, qalbiin keenya warra waan biraa hojjetaa jirudha. Waaqayyoof jiraachaa hin jirru. Waaqayyo duukaa buunee hin jirru garuu beenna waa'ee Waaqayyoo beekna, dubbii Waaqayyoo, haasaa Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo beenna garuu isa wajjin immoo deemnee jiraachaa hin jirru jedhee dubbata. Isa wajjin buunee isaaf hojjechaa hin jirru. Ilaa akkas ture Hisqeel boqonnaa 33 gaafa irratti ilaaltan akkasidha. Isaan waa'ee jaalalaa, waa'ee gaarummaa baay'ee hin dubbatu garaan isaanii garuu bu'aa jallinaa wajjin bu'ee jira. Kottu waa'ee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo dhaga'i wal jedhanii wal waamu garuu sagalee jireenyaa dhaga'i jedhanii wal waamu jiraan qalbiin isaanii keessa isaanii immoo garuu bu'aa dalagaa bu'aa jallinaa wajjin bu'u. Gaafa dubbii Waaqayyoo dubbatamu akka nama weedduu jaalallee mararroota sirbuutti yookiin immoo weeddisuutti dhaggeeffatanii haasaa gara biraa yaada gara biraa keessa bu'anii jiru. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf seerichi seera ittiin dubbii Waaqayyoo ittiin hojjennee hojjechuu hin dandeenyedha. Waan dhimma baasu hin hubannu. Hubachuu hin dandeenyu maaliif sakeessa geggeessaa keenya yookiin immoo marii keenyas ta'e yaadni garaa keenya, deemsi keenya, qalbiin keenya, yaadni keenya irra keessa duwwaan yookiin immoo seeraan keessi keenya bitameera taanaan Waaqayyoof kan hin taaneef
qalbiin keenya iddoo biraatti bitameera taanaan afaaniin namoota wajjin fakkaanna afaaniin bakkeerraa haasofna afaaniin waa'ee gaarummaa waa'ee dhugaa waa'ee jaalala waa'ee Yesuus Kiristoos dubbii Waaqayyoo dubbannarraan kan hafe keessi keenya deemsi keenya yaadni garaa keenya ammoo iddoo biraatti hidhameerarra'aa jira. Kanaaf nu gaarii waan fuula Waaqayyootti isa dubbanne raawwachuu hin dandeenyu. Hojii Waaqayyoos gaarummaadhaan gochuu hin dandeenyu. Fuula Waaqayyootti qajeelummaa jechuu hin dandeenyu. Garaan keenya waan biraatti hidhamee jira waan ta'eef. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kana dubbata. Of sakatta'uun barbaachisaadha. Caagoleen dubbadha dubbii kana. Of sakatta'uun barbaachisa. Kanaaf nuti gurguramnee jirra. Jireenyi keenya gurguramaadha. Yaadni keenya gurguramaadha. Garuu seera hafuuraa ta'uusaa beenna. Waa'ee Waaqayyoo beenna garuu isa duukaa buunee hin jirru jedhee dubbata. Eessa jirta nama Waaqayyo sama Waaqayyo qulqulloota Waaqayyo. Seera Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo waan waldaa walitti qabne duwwaadhaaf rarra'uun barbaachisaa miti. Jireenya keenya gaarummaa nuti Waaqayyoo wajjin hojjennu isa Waaqayyoo jedhu isa hafuurri Waaqayyoo jedhu gochaa jirra moo hojjechaa jirra moo an biraatti garba nu godhatee jira. Yaada biraa garba nu godhatee jira moo wanta biraa garba nu godhatee nu ergachaa jira. Kottaa of ilaalla. Jireenya keenya ilaalla namummaa keenya ilaalla of sakattaane maal hojjechaa jirra maal gochaa jirra eessa jirra. Ani hafuurri Waaqayyoo maaliif kana keessa gogga fideen beekuun. Yesuus Kiristoos maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf waan jaallannu hojjenna. Waan jaallannu hin hojjedhu jedhee asitti dubbii kana dhaggeeffadha. Nu garuu waan jaallanna garuu isa jaallannu sana hojjechuu hin dandeenyu la. Waan hin jaallanne nan hojjedha erga ta'e immoo seerri gaarii ta'uu isaatiin waliigaluu kootiiree. Waan hin jaallanne kanas cubbuu isa na keessa jirutu na hojjechiisa malee anatu hojjedha miti. Natu raawwata miti. Waan an jaalladhu garuu hojjechuu dandeenyu maaliif sagaraa koo keessa jiru yaada koo keessa jirutu waan an hin jaallanneef waan Waaqayyo hin jaallanne na hojjechiisa na dubbachiisa na haasofsiisa na raawwachiisa. Yesuus maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf seera ittiin jireenya hafuura Waaqayyoo keessatti wallaansoo qalbii namaa keessa jiru dubbachaa jira. Wallaansoo dhala namaa irratti amma dalagaa jiru dubbachaa jira. Keessa namaa irratti kan hojjechaa jiru. Namni isa yaadni isaa irra jiruti. Isa keessi isaatti hidhamee jiruti. Isa moo? Maalti isa moo? Tarii qarshii ta'uu danda'a. Tarii waan baay'ee jiraachuu danda'a. Waan baay'ee beekuu dandeessu. Waan baay'ee dubbachuu dandeenya. Tarree gashinee kamti si mo'ee jira jireenya kee kan mo'ee jiru. Yaada garaa kee biyya lafaa kana keessatti waan baay'eeti garaa namaa keessa qalbii namaa keessatti dura taa'ee jira. Dura deemaa godhatee jira. Yesuus Kiristoos laphee kee keessatti jireenya kee keessatti meeqeffaarra jira. Barcuma meeqeffaarra jira. Taa'umsa meeqeffaarra jira. Of sakatta'uun barbaachisaadha. Jireenya dhalootaa keessatti yookiin sammuu dhalootaa keessatti haala tokko tokkos gaafa ilaallu baay'ee isaanii keessatti kan dura taa'ee jiru waan biraadha. Dura geggeessaan isaanii kan dura laphee isaanii jireenya isaanii keessatti tokko dura baay'ee tokkoffaa dura taa'eef kan jiru. Jireenya isaanii keessa isaan laphee isaanii keessaa hiriira gashinee ilaalle baay'ee isaanii keessa laphee jireenya isaanii keessa gaafa ilaallu waan baay'ee Yesuus sarifarra arfirraatti nama argama abbaa qaba dhiifama. Yesuus hin dubbachaa jira waa'ee Waaqayyoon dubbachaa jira waa'ee dubbii Waaqayyoon dubbachaa jira. Kanaaf sakam duukaa jireenyi kee geggeeffamaa jira wallaansoo sakam keessa wallaansoo hafuuraadha kan dubbachaa jira. Yesuus maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf akkasidha waan gaarii tokko illee ana keessa yookiis immoo namummaa koo keessa isa foonii keessa akka hin jirre nan beeka. Waa'ee foonummaa koo keessa namummaa foonii kana keessa wanti gaarii wanti gara Waaqayyootti na geessu yaadni gara Waaqayyootti na geessu hin jiru jedhee dubbata. Dubbatti 18 irra gaafa ta'e ilaaltan 7:18 irra. Ani waan gaarii gochuu utuman jaalladhu hojjechuu hin danda'u. Maaliif waan gaarii gochuu dadhabna? Maaliif waan gaarii yaaduu dadhabna? Erga waan gaarii yaadne maaliif raawwachuu dadhabna? Maaliif fiixaan baasuu dadhabna? Wanti gaarii isa ana jaalladhu hin godhu. Waan gaarii isa ani jaalladhu hin godhu. Waan hamaa isa ani hin jaallanne garuu nan hojjedha. Kanaaf wallaansoo hafuuraa isa kan Waaqayyoo keessatti jireenya hafuuraa isa kan Waaqayyoo keessatti yeroo kamiif saayitii kam keessatti dhalli namaa tokko fuula Waaqayyoo duratti maalii keessa akka jiru of sakatta'ee maal gochaa akka jiru of sakatta'ee dukkana libixii keessa yaada gara akka galanatti fuudhee fi ogeessaa dhaabatee of ilaalee eenyummaa isaa hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf saba Waaqayyoo saba kakuu ijoollee Waaqayyoo kanaaf yaadni garaa keenya wallaansoo
kamiin nu mo'ee kamtu nu geggeessaa jira kamiin geggeeffamaa jira hafuura waaqayyoo of sakatta'uun barbaachisaadha obboleessa obboleetti ko ammas waanan hin jaallanne yoon godhe erga si'achi cubbuu isa kan na keessa jirutu na hojjechiisa malee anatu hojjeta miti erga jedhee dubbate egaa ani waan gaarii hojjechuu barbaadutti waanan hamaa harka kootti dhufuun seera ta'uu isaatiire seera ta'uudhaare ani keessa namummaa koottiin seera waaqayyootti nan gammada seerri kana biraa immoo bu'aa dhagna kootii keessa seera isa yaanni garaa kootii fudhate wajjin utuu wal loluu nan arge Phaawulos akkasedha lola kanaanis seera cubbuu isa bu'aa dhagna kootii keessatti hojjechaa jiru jalattis nan bobaase nan boojisiise eenyuun hin boojisiise isa kan waaqayyoon boojisiise isa humnaan dhiibee yaada garaa kootii jireenya koo deemsa koo dhiibee gara biraatti nageessu immoo isa kan waaqayyo hafuura wallaansoo hafuuraa jedha Phaawulos foonni koo hafuurri koo wallaansoo waliin qabu gara hafuura kootii goreen foon koo kuffiise kanaaf isa nan boojisiise maaliin boojisiisa isa seera isa wanta amaanaan hojjechiisu jireenya koo qalbii koo yaada koo isa wallaansoo naan qabuun hafuura waaqayyootiin isa boojisiise isan boojee ana nama gadadamaa foon isa gara du'aatti na geessu kana harka eenyuutiin na baasa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqayyoof galanni haa ta'u akka kanaatti ani ofii kootii yaada garaa kootii seera waaqayyoodhaaf hin hojjenne namummaa koo isa ani foonittiin garuu seeraaf cubbuu nan hojjedha kanaaf waa'ee seeraaf waa'ee dhiiga Yesuus Kiristoosiin fayyineetti dubbatamu asirrattis waa'ee seeraas jira seera hafuuraa beekuun barbaachisaa seera sakam seera taane seeratti hidhamuus Yesuus Kiristoos jireenya namummaa namaa keessatti kan hojjetu har'a hafuura waaqayyoo humna isaatiinidha kanaaf fariisonni seeratti hidhamanii seeraan gaggeeffamu seerri diyaaribuu miti seerri jiraachuu qaba garuu kamti akka namoonni baay'een seeratti hidhamanii Yesuus Kiristoosiin guyyaa sanbataatti gaafa inni fayyisaa ture guyyaa sanbataatti akkas gochuun dhorkaadha inni maali mana akkasii dhaqee mana qarattuu dhaqee nyaate ejjituu wajjiniin taa'e waan baay'ee jira Yesuus garuu kana hundumaa daakee darbe sinittan dubbadha seera kan cabse yookiin immoo seera kan daake hafuurri waaqayyo ilmi waaqayyo inni waaqarraa dhufe warri isaan seeraan eegan seeraan gaggeeffamu jedhanii seera cubbuutti maxxanee jiru sana hin cabse Yesuus hin daake Yesuus Ameen kanaaf jireenyi keenya namummaan keenya kaayyoon keenya barri keenya hundumtuu seera waaqayyo wallaansoosa ala namaa moo irratti mo'uudhaaf ala namaa nyaate irratti nyaachuudhaaf booji'uudhaaf hafuurri keenya dammaqaa ta'uu hubataa ta'uun barbaachisaadha galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u egaa wal wajjin waaqayyoon kana keessatti kan hubachuus hin qabdan seera hafuuraa kana keessatti seera inni Phaawulos warra Roomaadhaaf kallattii garaagaraatiin iddoo garaagaraatti Galaatiyaadhaaf Efesoonii keessatti ergaa ture Phaawulos nama akkamii akka ture beektu Phaawulos eenyummaa isaa beektu Phaawulos nama Yesuus Kiristoos irraan baratiin Yesuus Kiristoos bartoota warra booddee keessaa asii garuu ka'ee humna dinqii waaqayyoo eenyummaa waaqayyoo waldaa kiristaanaa ari'achaa ture maqaan isaa Saa'oliin ture isanni ari'achaa ture durumaan waaqayyo amaa akka inni ta'e beekamaa ergasii waaqayyoo eegganni qola cubbuu isaa jaamsee irraa quncaase lafa argee of argee eenyummaa isaa baree waaqayyo wajjin hin bu'e kanaaf seera kana gadi fageessee waa'ee maalummaa eenyummaa sakaleessa waldaa kiristaanaa jireenya isaatti galee seeratti galee yaada isaatti galee waldaa kiristaanaa amantoota waaqayyo saba waaqayyo ari'achaa ture waaqayyo immoo isuma qabe kanaaf yaada keenya wallaansoo keenya sanuu qabee jireenya keenya qabee nu ari'achaa jiru utuu mul'atiin jireenya keenya kaayyoo keenya humna amantii keenya ari'achaa jiru waaqayyo akka nurraa qabu ala namaa saba jireenya keenya waa hubachuun dhaabachuun waaqayyoon gaafachuun barbaachisaadha kanaaf waaqayyoon kadhanna sagalee waaqayyootiif galateeffanna abbaa keenya waaqaa mootii waaqaaf lafaa galanni siif haa ta'u dubbii nutti dubbatte sagalee nutti dubbatte ergaa keedhaaf galateeffanna galanni guddaan ulfinni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u ati guddaadha ati beekaadha ati danda'aadha
beekaa beektotaa guddaa gurguddoota qulqulluu mudaan qabne ilma waaqayyo galanni siif haa ta'u. Ilaa ganama kana waaqayyo gooftaa irree gaarummaa kee nu diriirsitee irree arjummaa kee nu diriirsitee kallattii hundumaatiin nu geggeessitee asiin nu geesseettaa ulfaadhu. Dubbii keedhaaf ulfaadhu. Dubbii keedhaaf ulfaadhu. Sagaleetu dubbattee ulfaadhu. Afuurri ayyaanni kenni guddaaf inni jabaan sun jaalassoo karraaba satarfaala dee'a. Hidhaa du'aa kan namarraa kutu morma keenyarraa jireenya keenyarraa cubbuu haxaa'ee jireenya keenyarraa kan balleessu nu qulleessee nama qulqulluun mudaan qabne kan nu godhu afuura keedha. Ayyaanni kenni dhugaan maqaa Yesuus Kiristoosiin bantiin ulaa waaqaa isaa qabeen wajjin haa ta'u. Ayyaana kee afuura kennu geggeessi. Ilaa waaqayyo sin kadha sin waama. Humna ayyaana kennu wajjin ta'e. Danqaan hamaan waraansi hamaan jiruuf jireenya keenyarraa dhaloota kanarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Hallelujah. Waraanee humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin afuura kee ayyaana kennu garga miicii nu qulleessu. Daddarbaan kee cubbuun keenya baay'eedha. Yaa waaqayyo gooftaa araara kee nutti argisiisi. Dhaloota bade keessatti bara bade keessatti guyyaa bade keessatti nu balleessin. Araarri kee nuuf haa baay'atu. Afuurri kee nuuf haa baay'atu. Eegumsi kee nuuf haa baay'atu. Nu gargaari. Nu gargaari. Biyya lafaatti nu laatin. Foon keenyatti nu laatin. Yaa waaqayyo yaada garaa keenyaatti nu laatin. Afuura keedhaan akka geggeeffamnu si waama. Ayyaana keedhaan akka geggeeffamnu si waama. Eegumsi ayyaana kee, eegumsi afuura kee, eegumsi sagalee kee maqaa Yesuus Kiristoosiin nuuf haa baay'atu. Buloota koo kallattii garaa garaa irra jiran iddoo garaa garaa jiran afuura keen ayyaana keen isaan gargaar. Ameen isaan gargaar. Haa gargaaramtu obboleettiin koo dhiphuuf yaaddus raafama keessa kan jirtu maqaa Yesuusiin harki kee diriiree harka ishee qabu. Afuura keen nu wajjin ta'e. Ulfina keef kan hin taane maqaa Yesuus Kiristoosiin tulluun rakkina tulluun hammina jaagaa toorraa saafireetaa ralabasii kiroodaaniyaas. Maqaa Yesuus biqilaan abbaa koon dhaabin buqqaa jedhamee akka barreeffame. Ulfina keef kan hin taane wanti caccabuun malu maqaa Yesuusiin dura keenya jireenya keenyarraa tokkummaa keenyarraa haa diigamu. Deemsa keenyarraa haa diigamu. Walitti qabama qulqulloota gidduudhaa qilxibbee namaa nyaattoo namaan haa waraanamu. Maqaa Yesuus ulfina keef kan hin taane mayyuu haa dhodha'uun jedhe haa diigamuun jedhe jaarsi hin taane ulfina kee mul'ise eenyummaa kee mul'ise buloota koo gargaari. Nu wajjin ta'e haala keenya bara keenya hundumaa qabadhu afuuraaf ayyaana kennu wajjin ta'e kaayyoo karoora keenya dabarsisitti laadha hamma dhumaatti nu geggeessi maqaa isattiin nu jaallattu Yesuusiin ameen.